barakaa jechuun akkuma saree fi hoolaatii namni jimmaa baraka qabaa naan jee. informationii walii gala waan jiru ustaaz الشيخ فضيلة الشيخ جمال علي بكا كانت أفيرودان النسي أوديفنو غرغرا وانو تيامدورا قباهين قبن اللي يو كيسار غنتا إن شاء الله كان كيسار غنتا واني بريتشه هو بتموك أبو نوفقا لنتفكاتا غور الرجالان نمانو بتا أمستانان نمني بل إنان الرتها إرماتو الراسا نمني غارين هند أغاين اللي أبوهين قبو أمس غافي أمتا ديبي كنو داف ملي nami parsantiidhaan irra guddaan jechuudha miseensa baankii kana gadi dhaabbaa jiru yookiin immoo sheerii kana bitatee jiru nama jimmaa ta'uusaa irra deddeebiidhaan isinii himaa jiranii. Kanaaf inshaallah baankiiwwan biraa wajjin wal qabate kan nuti amma akka gaaffiitti kaasaa turres danuutu jira. Gaaffii keenyaafis deebii ibsa yookiin bayaana isaan godhan kana keessatti hin arganna jedhee tayyaada yoo rabbi jedhe. Kanaaf Sheekh Jamaaliin gara waltajjiitti amleedhaan na affeertanii. Allahu akbar. Takbiir. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد واني نانقباب دبوشو فلو نمني تدبوشو جرغن اللين نمني أسجر ورى جماتي جمع أمتا الدنيا تنرتي ربي بركة خيس خاي أمتا جالالان بيكمو أمتا تقومان بيكمو أمتا هيوما في قرومنا نس بيكمو غرو أكت بيكمو سني في أكد فنوغاد فن أدنمتهم ملا waan yeroo hedduu na ajaa'ibsiisu keessa Oromiyaa tana guutuu keessa warra miilarri warra deemu saniini majlisa ilmi yoo dhayte heddumina walakkaa ol warra jimmaati biyyuma feete dhayte fakkeenyaaf amma waan argee dhaytees karaa Arsii kanaas bakkatti barnoonni baratamu hunda yoo dhayte amma fakkeenyoon isinii kaase Sheekh Usmaan Durrii bira naannoo Harargee magaalaa Harar qofa gara majlisa 30 dhiyaatu jira. Majlisni 30 kun irraa gadiin isaa khabarataa nama kuma lama qabu. Irraa oliin isaa barataa 4,000 qabu. Namni tokko sheeni tokko. Bakka san yoo dhayte walakkaa ol Ustaaz Gaaliifaa hojii yeroo hedduu deemaa oolla. Yoo nama 4,000 ta'e barataan achi baratu namni 2,700 300 warra jimmaati. خانه دبي دينه دبي كنا سو دايته الرغدا نمدي جيرو ورما جماتي سعودي يو دايته انما خان دوخته جيم قفتي نسبيه تنو جيم ما نغرت برخا ربي كيس خاي غافتكو انا فرايا بامچا محاضره سودان دينيت سودانتي نمني بيسن تاو دبرا برسنتي سديت مرجماتي حررغي في ارسي في ولغا في وني اوروموته غوتو ولد ديبسني ولكا برسنتي دي دمشان تات جيم برتي مال را ون كن تو دندي جنا نمني تو جيم برخه قباجي ولا دور بانجي فردو اي غدي سنيف ما شاء الله الحمد لله دور غمدادا جيم اكما جالالان بكمتت اكما توكم بكمتت اكما هيوما في قرومين ام بكمتتي هدو برخه ربين كيس خايجرا غرا سغنتا ديات اوغان دبرو بيتين يتنا خيستي جيجيرمني جيرو خيسا قبتمان خنمني تقول مرميتوني لين انكارون دندينيه اينيونو انكارون دندينيه غافيله اسلامني وغا ديراف غافچا توري خيسا اسلامني كاسلامات بزنس خيستي رماچو داف بانكي اسلاما قباچو قبا جچون غافي امه اسلاماتي اولت غافا جيجيرمني خندوفو ديبين كن ديبيه بانكين اسلاما اكد ابتو هيمني خنمي جيجيرما متكون سيران دور كبي اوسون تهين يادونو دور كادا توري دور غافا دوراني وني تكتا دبچو متي يادون سيتو دور كا تورتي بانكين اسلاما اچو يرو اما جرو خنا خيستي بانكين اسلاما سون هيممته بانكين اسلاما تام جرتو زمزمي في هجران مليون دبشن شنين دابت اممو بيراي بانكين سيرا هاريا باسه اسلامي کی ساتو ته اسلامي کی تيني ساتو اما بودا بانكين دابتو بري بيليون شنين دابتي جي مرتيسه جرا فولدرمو بانكين دابتو تكلن بري بيليون شنين ملي كان دابنه سيرا مرتيسني مركنيسني جرتي اكن يچون بيتين يتهمنيتي ته اجانا غروتنا خيستي غنا فولدر بانكين دابچون الفاتا داچو
sadarkaa amma arraa itti hayyamni kennamu kana sadarkaa 10 jechuudha. Biliyoona 5 jechuun miliyoona 500 10 jechuudha. Baankii 10 dhaabuu akka nama baankii 10 dhaabuuti. Nuti akka islaamaatti baankii lama dhaabne ta sadaffaarra jirramma. Sadii uumata ta dhaabbatinsa jirtu ta fuunduraa immoo ganaa yoo rabbiin gaa samii tanaa maallaqa roobee santa rabbii waan beeynu harasii yoo taate malee baankiin dhaabbatuun hin kajeelamtu. Baankiin hijiraa, baankiin zamzam seera baankiin ittiin dhaabbattu cufa guuttattee arramma baankiin zamzam guyyaa arraa gizee nuti waa'ee baankii islaamaa dhaabu jirru kana asitti haasa'u jirru kana damee aliif jettu Walloo Safar keessatti tabbiftis bareedumni siitii fi namni guddaan irratti hirmaatee biyya tana keessa sadarkaa saniin takkaan eebbifamanitti amma guyyaa arraa kana eebbifamaa jirti. Aliif namni jee yaa jechuu gaafiin takka illee hin jirtu. Isin shiiniitu isin dhaqqabaa fi saadiitu isin dhaqqabaa Allahu aalam jimmatti akka jimmaatti akka hirmaannaatti ammoo Finfinnee keessatti hijiraan zamzam damee 12 bantee jirti. Bakki maallayni jiru samiin Itoophiyaadhaa magaalaa Finfinneeti. Sheeriin magaalaa xixiqqaa keessatti namni bitatu 200,000, 220,000, 50,000 bitata. Magaalaa Finfinnee keessatti hijiraa nama tokko kan miliyoona 60 bitatee jira Harargee keessaa miliyoona 60. Nama miliyoona 60 bitatee jira. Kanaaf information jiru kana zamzam dhaabbattee hijiraan dhaabbattee waa takka nafneef xumuratan yoo biiroo isaanii dhayxee fakkeenyaaf amma yeroo hedduun dhaqaan hijiraa jechuudha. Baankii islaamaa akkamitti fooqii itti kireessinee fooqii kiraa keessatti head office bannaa biiroo si guddittii banna jaanii maallaqa isaanii kaash baasanii fooqii miliyoona 130 dambal biratti bakka addabaabaayii sanirra bitanii ulamaa'otaa fi hayyootaa fi nama biyyi qabdu irratti yaamanii eebbisanii achi keessatti warri amma siistama baankiin akkatti hojjetu barsiisaa jiru biyya alaati irraa fidanii barsiisaa jiran. Nama sadarkaa tanarra jiru eeysa jiraa jaanii nama gaafachuun ani information irraa fagoon jiraa jechuu ifitti ragaa ba'uu taati. Kanaaf anamma wanni hin jiru nama keenya hedduu baankii hijiraatii fi baankii zamzam bitachuu irratti carraan isa duraa dabree jira. Sheenaa fi eegeen gama boodaatii jaan guyyaa sheerii kana xumurtee dhaabdee nu amma birri miliyoona 400 jennee asirraa ibsu jirra maallaqa hanga qabnu nuu beeka. Maaliif jennaan 500 jennaan achi boodaan gurguruu hin dandeessu ni dhaabda. Namni silaa information dhiyoo jiru baankuma asii tana dhaqee mee baankii kanaatiin bitachuu jira baankiin tun eessarra geesse jee yoo gaafate achirraa information argachuu dandeenya karaa gabaabatti yookaan warra baankii keessa jiru. Addunyaa tanarraa humniti jabduun akkuma diinagdeen humnaatti akkuma meeshaa waraanaa siyaasni humnaatti information mataan isaa waan kana hundaa oli humna ni nu jechuudha. Kanaaf zamzamii fi hijiraa irratti carraan guddaan inumaa waan maqaa islaamaatiin yaamamu kana namni keenya gargaarsa masgiidaa gargaarsa madrasaa hedduu waan gaafataniif waa'ee baankii islaamaa jaanii yoo yaaman wama gargaarsa gaafachuu deeman si'a. Dubbiin ammoo carraan hiree fayyadamii hireen sin dabrinii jechuudha. Waan jaan ammaymaayisa afaan arabaa tokko jira yaa thiyaabii anti fi sunduuqii wa akhbaaruka fi suuqii jaan. Namichaatu uffata isaa akka uffatee uffata isaati yaa uffata kiyya atiitu mana jira malee oduun tee gurri alarra jiraa je. Dubbiin tun dubbii laaftuu miti. Waan ittiin biyyi bultu keessaa humna biyyaa keessaa diinagdeen pirezidaantii baankii Oromiyaatu abbaan biyyaa eenyuu jee Harargeetti walgahii guddoo walitti qabnee fi gaafate. Innaan jarjaraan lafaa kee abbaan biyyaa Oromoodhaa jeen. Inni qarshii 200 keeshaa baasee abbaan biyyaa maallaqa jeen. Ifin sobinaa ifittiin taphatinaa jeen. Afaan Arabaatti ogummaa himaa sana kijaan الفقر في الوطن غربة والمال في الغربة وطن جان هورين بينامات أبا بياسي قديت هيومان بيتيتي على غاسي قوتي جان هيرين تكتين جران توكتشانا في رامس أكو مريفو سر راخانتي أن يدو الرجيم ماتيو جي نيرو وانين كبوف درساو جيواني نيرو كبوف لنمني مالك ديلا سنبيت درساتو وندبو نما كوماتو كوفي دبا سدي أول غير مالك مليون دبا أولي والرجيم ما بيتاتي بانكي تكلي خيستي جيم كستي نرماني سبب نساء واتل بيوت من أبوابها جاني نمشي خرا دبين الران رفتيتو مرتيسان خناف نوامو نرفنيف خير ماتي سر ماتي بيرو سسيب بنا بكلي خيريسيني جرا
inshallah namni ganaa bitachuu fedhus ni bitata ka amma dura bitatillee dokumentii isaatii fi information isaallee biiroo tana jala deemmataa wanni jimma dhufneef inni nuti jimma dhufneef kana hundumaafuu akka carraan ammaan tana jiru kun akka isin hin dabarre jechuma malee ibsi miidiyaa irraa ibsine qofti hin gaadha miidiyaan islaamaa Hamilton TV islaamaa zaawiyaa haga TV biyyattii mootummaa biyyaa ga'utti ji'a tokko walitti dhaabne waan miidiyaa biyya tana keessa jiru hunda irratti dabarsine galgaluu osoo numa dubbatu garuu ani nan bifannee isin ammoo hin qalbifannee jee namichi himee jechuudha akka dubbiin akkas hin taane karaa gabaabaan namni hirmaachuu fedhu haa hirmaatu kanaasuma dhaabee gama baankiin maal akka fakkaatu waan jiru yaada gabaabaan qabu kan ibsachuu barbaadu fakkeenyaaf baankiilee biyya tana keessa jiru maallaqni baankii san kaayyamu warri baankii san kaayyatu heddummina lakkoofsaatis namni qabu diinagdees namni qabu biyya tana keessatti nama Oromooti keessaa Oromoo muslimaa kunis numa qaba heddumminaan jechuu kiyya kanarraa baankiin hoggaa ol dhayxe nama islaamaa akkamiin laalti jechuu qofaanuu isiniif ifa wanni duuba jiru garuu maallaqa baankii bira kaayyatanii baankii biraa fudhatan malee baankii san keessaa sheerii bu'aa isiin amata fidu jirtu san keessaa warri islaamaa gaafa baankiin kun dhaabbattu qoodanii qabaayii jechuu if gaafachuu qabna akka fakkeenya yoon isinii kaase baankuma takka fakkitaniin itti dhiyaadhu akkaan information isii keessa beekoon isinii hime eega dhaabbattee gara waggaa 15ti waggaa 15 kana keessatti gaafa dura dhaabbattu birrii biyyattiidhaa miliyoona 300 walii qabaniiti saniin dhaabbatte gabareerraa qarshii 400 500 2,000 guuranii erga dhaabbatte booda kaapitaala siidhaa olaa guddifnuu jaanii gara biliyoona 3.3 guddisanii jiran parsantuma bu'aa amataan dhufurraa amataan argamurraa osoo itti dabalanu kaapitaalli isaanii gara biliyoona 3.3 ol guddisanii jiran amma maallaqni callaan biliyoona 3.3 jechuudha bu'aan hanga har'aatti waggaa 15 kana keessatti warra sheerii miliyoona 300 san bitateef isiin hirteef biliyoona 64 biliyoona 64 faabrikaa miti osoo nama kanallee tiidanii namnillee akkuma fedhetti maallaqa ta'ee wajjin deeme biyya tana keessatti yaadamu beeka biliyoona jechuun dura gurra dhageenya malee ijaanni hunda garre nuti warri achi keessaa bu'aa qabu aksiyoona gaafa duraa bitate sun haga irraa osoo isaan an hangan harkadhee hanganaan dur sheer bitadhe amata 15 kana keessatti birrii hanganaan baankii irraa harkadhe jee osoo hime guyyaa tokkotti namni baankii 10 dhaaba sila kanaaf carraaleen baankiileedhaa ka duraanis yoo nu dabruullee haqa qaba akka islaamaatti nuti maaliif jennaan ribaa rabbiin akkatti haraam godheef akkatti dubbate bakka hunda dubbachuun ta'u quraanuma keessatti garagaltee laallaan waa takka wal naman gaafachiisu wanni ribaa hammeenyisaa baga achi keessaa bitatelleen useewu dubbachuun taatu ka duraan bitatee qabulleen raammis xumuramuurra jira guyyaa muraasa koreen amma maallaqa galu jiruu fi kana laaltee guyyaa 15 guyyaa 20 irra wallolu jiranii dhaabnaa jaanii hagana dhaabnaa jaanii namoonni amma bitate kun nama parsantii 25 bitatee jira ka walakkaa qofa kafalee jira isaanuma kanatti deebisanii isin guuttadhaa hojaanis guyyaa 2-3 guutanii baankiin hojii si oofuu dandeessi kanaaf namni keenya carraan informationii dafee waan isan biran geenyeef carraa hirmaachuu keessatti hedduu waan boodatti aanuuf keessaa waan maqaa islaamaatiin deemu waan gargaarsa masgiidaa se'uuf waan gargaarsa madarasaa se'uuf jimma immoo akkasii beekaa jimma waan islaamaatiif waan gargaarsaa jennaan raqma waahidiimi lakkoofsa tokko gaafiin qabdu kanaafuu hireen akka isiniin dabarree isiniin jenna bu'aan namni baankii keessatti argatu anamma fakkeenyaaf naggaadee ta'u wajjin eega waa'ee baankii kana lafaa fuuneen bu'aa baankii kana keessa seenee arge maaliif jennaan oromoon oguma himaasitu keetu gonni nama keessa galeef ifaa ajaan hawaasni keenya sheerii 200 bitadhaa amatan meeqanaa dalagaa jeesi gaafata ghaybinni beekama hin beekamu akkamittiin harkadhaa jeesi gaafata kumatti harkatan sanuu hin beeku sheerii kana arra bitee boru fudhee sheeruma kiyya kanaa'u hin barbaadu jee maallaqa kiyya fudhadhee manaan bitachuun hin danda'ayi jeesi gaafata akkaataan itti baankii tana keessatti namni bu'aa argatu bu'aa reefu obboleessa keenya Dr. Usmaan hime sadarkaa tokkotti birrii kuma tokkoo bitatte qarshii 1,000 bitatta sheerii tokko jechuudha gaafa guyyaa baankiin kun dhaabbate
humala mallattina namni sirraa namni nin bite yoo jeen arku nama tokko as yaamtee waliin nama sarajjaa dhaytee bakka waajjira wanii dhaasan dhaytee ani sheerii kiyya kana Dr. Usmaanii dabarse jee garuu ankumaanin bite kum shanitti wal ta'anii dabarsuuf hin dandeenya. Baankiileen biyya tana keessa jirtu hundi sheeriinsi hangam takka vaaliyuun ol ka'e jechuu damee heddumina isiin batteen hujii isiin sochooftuun bu'aa isiin amata fidduuni madaalama. Fakkeenyaaf baankii akka inni reefu jeetti sheeriin kumni tokko arra 30,000 gurguramuu jira. Haga arraa bu'aa sirraa fudhatee tokko vaaliyummaan sheerii atichi qabduu si guddachaa deemu tokko kana. Inni lamadaa waggaadhatti akkaawuntii isaan bira banattee baankii waan dalayde amma yoo miliyoon 500 dhaabbatte kaapitaalisi miliyoon 500 sani. Maallaqa namarraa walitti qabdu hoo hojjettuun kanarraa bu'aan argamu amatatti abbaa sheerii bitate saniif akkaawuntii isaarra galaa deemaaf. Amata dhufuus baankiin miliyoon 500 qabdi jechuudha. Amata sadaffaatis amata afuraffaatis yoo akkas ta'e malee kaapitaalli sanumaa bu'aa amataan argachaa deemta. Lama inni sadaffaa baankii irraa namni barbaadu wanni baankii dhiyaatuuf namni gaaraantii irraa barbaada. Carataan tokko magaalaa kana keessa akka dhiyaatu ta'e ulaagaan ati guutuu qabdu parsantii isteentimentii baankii wanni ati qabdu parsantii hanga ati qabaachuu qabdu jira yookaan parsantii 30 yookaan 50 yookaan 60 akka carataa saniitti. Maallaqa baankiin dhayxeet isteentimentii dalaysiiftee dhayxee carataa san dorgomta. Namni keenya wanni carataa gurguddaa irratti hirmaatee horii argachuu dhabeef maallaqa baankii irraa hin qabu. Yoo baankii keessaa nama dur sheerii guddaa bitate taate baankiidhaan maallaqa hin qaba waraqaa goggoyduu gaarantii naa katabaa jettaan ta meeqaa ta miliyoon 500 waraquma qofa sii barreessanii waraqaa tana qofaan dhayxee carataa dorgomte jechuudha. Tokko kan inni lamadaa gaarantiin baankiidhaa nu amma warri meeshaa chaayinaa fi kanarraa fidu parsantii 30 qofa kafalanii haga Jibuutii sii dhufti meeshaan. Eega Jibuutii sii dhufte boodaan biloofloodiingii waraqaa meeshaan itti fe'amtee dhuftu san sittiin kannanii parsantii 70 hafe kafaltee achirraa meeshaa fudhatta. Yoonii fi baankii hojii walitti hidhaa qabaattee hoo waraqaa qofatti geessiteeti parsantii 30 achiisanis bilaashif fiddee ta Jibuutiitti 70 kafaltu sanis bilaashitti as fiddee meeshaa miliyoon 500 meeshaa biliyoon tokko faabrikaarraa bittee fiddee gurgurtee fixxee haruma baankii kanaatiif maallaqa ergitaaf jechuudha. Baankii irraa maal harkatte itti gaafatamummaa san jechuudha damaana gaarantii jaansan harkatte. Bu'aan namni baankii keessaa argatu kana vaaliyuu maallaqni kee irra jiru sadarkaa maallaqni kee irra jiru saniin namni fakkeenyaaf arra miliyoon 10 bitate baankii dhaabbachuu jirtu baankiin tun yoo biliyoona 50 walii qabdi maallaqni kee haga ati bitatte san osoo hin ta'in biliyoona 50 isii walii qabdi kanaani vaaliyuu maallaqa keetichi sii madaalama. Kudhan yoo achi qabaatte amma fakkeenyaaf miliyoon 500 jenne 50 dabalamee miti ati miliyoona 500 fudhachuu dandeessa jechuudha. Gaarantii isaa ta'u cufaa jechuudha. Kanaaf bu'aaleen baankiin qabu kana qofaa miti nama keessa galee fifaa bu'aan xixiqqaan amma yeroo nuun fuune himamuu qabu kaniin anuu eegumaan keessa seenee arge hedduu jira. Akka hireen isin hin dabarre namni akka qixa dandeettii isaatiin akka bitatu sheerii raammis parsantii xiqqaa hawaasni gabareelleen akka hirmaatu jee qarshii 20 godhe. 20 kanaa ammas isaan walakkaa godhan nuti parsantii 25 illee goone akka namni hirmaachuu danda'utti. Hundee isaan birrii 200 hojii deemsaati hojii 210 110 kafaltee 100 eega baankiin dhaabbatee kafaluu dandeessa. Yoo parsantii 25 60 amma kafaltee 50 adeemsaan itti guuttee 100 eega baankiin dhaabbatees kafaluu dandeessa. Gabaabinaan waamicha keenya nu hirmaattanii nu awwaattanii dhufuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa Jimma biyya jaalalaa biyya tokkummaa biyya barakaa biyya wal dhageessu biyya wal jala deemtu ta'uu wajjin inshallah waan dandeessan akkatti hirmaattanii isiniin jenna hanganumaan isiniin jaa isinii dheeressuuf dhiifama isin gaafachaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.